är Tamima Nibras Johar. ካለው ከሃይማኖት ጋር ይሁን ከቆዳዋ ከለር ጋር ይሁን ከሴትነቷም ጋር ይሁን እንደዚህ አይነት ችግር ያለበት ልጅ እንደሆነ እየታወቀ እንዴት ከሱ ጋር መደባት የሚለው ሌላ ጥያቄ ነገር ነው። Ajjechaa suukannee isaa Tamimaa Nibraas irratti raawwatame. Sababa amantaa isheetiin mormaaf garaa hunda diddiree haala suukannee isaan ajjeeseera. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa. Bakka jirtanitti nagaan keenya isin haadha qabu jenna. Egaa deebinee dhufnee jirra. Jalqaba irratti daawwattoonni hordoftoonni keenya haaroonni yuutuubii haaroo kana sabiskiraayib gootan guddaa galatoomaa isinii jechuu barbaada. Yuutuubii haaroo eda maxxansee namoota baay'eetitu sabiskiraayib godhe argeera. Namoota baay'eetu viidiyoo eda gadhiiseyyuu laalee jira. Galata qabdu. Akkasumas ammoo ammallee viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf laayik dabrees ammoo sheer daftee viidiyoon keenya akkuma gadhiifneen akka isin bira dhaqqabdu warri barbaaddan mallattoo bilbilaa sabiskiraayibii cinaa jirtu tana banachuu hin dagatinaa isinii jenna. Har'a warri faasisaa tokko hin deebine dhugaa dubbachuuf waan baay'ee ulfaataa fi sammuu nama jeequ tokko hin dhufne akkuma hedduun keessan argitaniittu jedhee amana. Guyyaa dilbata dabre ajjechaan suukannee isaan Noorweeyitti raawwatame intala Oromoo irratti raawwatame. Ajjechaa suukannee isaan intala Oromoo irratti raawwatame kun addunyaa guutuu irratti rifaatu uumeera. Dhaabbilee mirga namoomaaf falman idil addunyaa muummichi ministeeraa Noorweey dabalatee ibsa gaddaa akkasumas ammoo balaaleffannaa baasanii jiru. Akkuma hedduun keessan dhageessan dubartiin Oromoo waggootaaf Noorweey jiraatte akkasumas ammoo Noorweeyitti hojjettuu taate dilbata dabre ture kan ajjeefamte. Dubartiin tun maqaan isii Tamimaa Nibraas Johar jedhamti. Dubartii ganna 34ti. Reefu hojii addaa hojjechaa jirti jechuudha. Akkasumas ammoo uummata Noorweey biratti illee dubartii jaalatamtuudha. Hawaasa Oromoo keessatti ammoo hunda caalaa jaalatamti beekamaadha. Dubartiin tun dilbata dabre jibbitoota amantaatiin jibbitoota sanyiitiin haala suukannee isaan ajjeefamte. Dargaggeessa ganna 18 ammaaf maqaan isaa hin ifoomin kan poolisiin Noorweey hin ibsiniin ajjeefamte. Dubartiin tun akkamitti ajjeefamte eenyutu ajjeese kan jiru gaaffii namoota hedduuti. Sababiin ajjechaa sana duuba jiru garuu maali kan jedhuutu guddaadha amma. Wantoota baay'ee poolisiin biyyattii kan Noorweey ifa godhuudhaaf waadaa galeera. Akkasumas ammoo ajjechaan dubartii tanarratti raawwatame ajjechaa itti yaadameef itti qophaa'ame akka ta'e poolisiin ifa godheera. Gara fuula duraatti immoo maaliif namni sun akka ajjeese duubbee isaa eenyutu jira kan jedhu poolisiin Noorweey uummataaf ifanan taasisaa jedhee waadaa galeera. Ajjeefamuu dubartii tanaa duuba garuu haga ammaatti maal beeyna kan jiru nus if gaafachuu qabna. Akkasumas ammoo uummanni biyyattii sanii maal jechaa jira kan jirus nuti immoo ilaaluu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf akka hawaasa Oromootti dubartiin Oromoo jabduun biyya alaatti jiraattee uummata biyya isii fayyadaa uummata biyya saniitu fayyadaa jirtu gaafa ajjeefamtu baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuuf Tamimaan irra dubartii reefu lafaa ol kaatudha. Dubartii reefu lafaa ol kaatu qofa otoo hin taane dubartii jabduu boru Oromiyaan abdattuudha jechuudha. Akka amma miidiyaalee Noorweey irraa ilaalaa turetti dubartii boru Oromiyaan abdattu turte. Garuu gadheen karaa deemtu haala suukannee isaan mucayyoo tana galaafatteetti jechuudha. Jalqaba irratti namni isii ajjeese akkuma jenne dargaggeessa ganna 18ti. Lammii Noorweey adiidha. Namni kun sababii ajjeeseef gara fuula duraatti poolisiin qoratee ifa godha. Garuu haga ammaatti namoonni shakkii fi haasawaa isa irra dhaabbatanii yaada garaagaraa kennaa jiru. Dubartiin tun bakka hojii isiitti kan ajjeefamte namni kun achuma ture jedhanii achitti itti dhaqee akka TV'n biyyattii TV2 jedhamu gabaasetti yoo ta'e haga ammaa bakkoota lama haalaan direera. Morma kanaa fi garaa kanarra baay'ee diddiree jira TV'n biyyattii. Namni kun ajjeesee erga qabamee booda maaliif akka ajjechaa sana raawwate maaltu akka uumame gaafa gaafatamu yeruma sanitti poolisiin ni gaafata akkuma seeraattu. Yoo himu afaan isaatirraa kan ba'e jibbaa jechuudha. Keessumaa amantaadha. Jibbaa amantaati tokko. Dubartiin tun dubartii musliimaati. Noorwee keessatti beekamaadha. Amantaa jibbuun amantaa islaamaa irratti jibbi daangaa dabree jira duris jira ammallee itti fufee jira jibbi sanii. Jibba irraa kan ka'e jibba amantaa irraa kan ka'e akka ajjechaa sana raawwatedha. Fakkeenyaaf akka abbaan alangaa biyyattii ibsanitti namni ajjechaa sana raawwate battala poolisiidhaaf yaada kennetti sababa isii musliima taateef akka ajjeese sababa musliimummaa isii jibbuuf akka ajjeese ifatti dubbateera.
Isaa ol ammoo namni kun isii qofaa miti masjiida naannoo sana jirutu jira. Hawaasa musliimaa masjiida sana guutee jirutu jira. Achitti illee haleellaa jabaa raawwachuudhaaf akka qophaa'aa ture poolisiitti himeera. Jalqaba garuu isii irratti haleellaa raawwate. Isii irratti haleellaa raawwate tokko biyyattii shororkeessuu yookaan Noorweeyitti jeequmsa sodaachisuu jechuudha. Sodaachisuudhaaf isii irratti haleellaa sana raawwate bakka meeqa diddiree ajjeese. Sana booda erga poolisiin qabee hagam akka amantaa Islaamaa jibba akkamii amantaadhaaf jibba akkamii akka qabu ifatti dubbatee sababa saniin akka ajjechaa raawwatee ibsee jechuudha. Poolisiin walumaa galatti namni kun dargaggeessa jibbaan guutamee fi isaan cinatti dargaggeessa sanyummaadhaan guutame akkasumas ammoo gurraacha jibbuu amantaa jibbuudhaan beekamu akka ta'e poolisiinii fi abbaan alangaalleen ibsaniiru waanuma afaan isaatii ba'e jechuudha. Sana booda uummanni biyyattii ajjechaa sana booda namoonni gargaraa yaada kennaniin ajjechaan kun walumaa galatti jibba amantaarraa kan ka'e akka ta'e ibsaniiru. Akka miidiyaaleen biyyattii gabaasanitti haga ammaatti Tamiimaan nama sanii wajjinii miti. Nama biyya saniitii wajjinuu nama wal dhabuu miti jedhu miidiyaan biyyattii TVtuun inni bakkuma isiin jirtutti sababa ni beeka. Inninis bakka sun akka ture himameera. Sababa isiin Islaama taateef irratti xiyyeeffate, sababa isiin gurraattii taateef irratti xiyyeeffate galaafate jechuudha. Ajjechaa sana duuba guutummaatti wanti jechuu danda'amu kan jiru haga ammaatti amantaadha bakka. Jibba amantaati. Wanti irraa ka'ee jechuudha. Ajjechaa sana booda uummanni biyyattii bakka takkaa ajjechicha mormeera. Kan amantaa biraas kan amantaa tana hordofus uummata keenyaa miti. Uummanni biyya sanaa dhimmi kun wiixatarraa jalqabee haga har'aatti dhimmi kun baay'ee ajandaadha Noorweetti. Haga muummichi ministeeraa ibsa baasuutti geeraa jechuudha. Sana booda muummichi ministeeraa illee ibsa baasee ajjechaawwan akkasii akka bakka hin qabne ajjechaawwan akkasiitiif mootummaan ajjechaa akkasii tarkaanfii jabaa akka fudhatu dhaadateera. Namoonni biyyattii ammoo ajjechaan dubartii tanarratti raawwatame har'allee Noorwee keessatti akka hagam akka jibbii amantaa dabalaa jiru waan agarsiisudha jedhanii mootummaa biyyattii dura dhaabbachaa jiru. Noorwee keessatti durirraa jalqabee gareen ijaaraman jiran fakkeenyaaf gareen akka faarraayitii faana jiranii gareewwan akkasii amantaa qofarratti xiyyeeffatanii jibba lallabu. Amantaan Islaamaa akka achiin seenne lallabu. Nama amantaa Islaamaatiyyuu yoo argan haleeluudhaaf warra ifatti dhaadatudha gareen akkasii. Akkasumas ammoo kitaaba hunda maxxansanii jibba amantaa Islaamaa faa lallabuun Noorwee keessatti baratamaadha. Seerri biyyattii illee yoo dhorke heet ispiichii dabalatee vaayoleshiniin akkanaa kun ajjechaawwan amma Tamiimaa irratti raawwatame sababa amantaatiin daangaa hin qabu jechuudha. Bara 2019 turaniiru jechuudha. Ajjechaan kun amma bifa haarawaan ka'aa jira jechuudha. Ajjechaa isii tana booda uummanni biyyattii guutuun akkuma isiniin jedhe ajjechicha amantaadhaaf kan raawwatame akka ta'e amananii mormaa jiru. Ajjechaa isiitiin wal qabatee garuu waan tokko baay'ee kan natti dhagahame asumaan ibsachuudhaaf dhufe waan sanumaa jecha dhufe irra caalaatti. Ajjechaa dubartii Oromoo irratti raawwatame tana uummanni Noorwee dubartii tanaaf baay'ee gaddanii inumaa isa dhumaa warri naannawa Osloo bakka isiin ajjeefamtee san jiranii deemanii abaaboo kaayaa turan. Kan isin beekne jechuudha. Ajjechaa tanarratti uummanni biyyattii TVtti ba'ee kaan immoo miidiyaa hawaasaatiin cimsee balaaleffachaa jira. Afaan Noorweeyin nama fakkeenyaaf sarchoo gootan already gixxim godhee isinii fidaa jechuudha. Ajjechaa kana mormanii uummanni biyyattii dura dhaabbachaa jiru. Dhaabbilee mirga namoomaa falman silumaa hojii isaaniiti ni morman. Hunda caalaa qaamonni mootummaa ajjechaa dubartii tanarratti raawwatame cichanii ibsa baasanii balaaleffatanii tarkaanfii akka fudhatan dhaadatan. Imagine Itoophiyaanis biyya Noorwees biyya dhugaadha. Har'a Noorwee biyya dimokiraasiitii. Dimokiraasii ta'eyyuu ajjechaawwan akkasiin raawwatamu akkuma arginu kanaa jechuudha. Itoophiyaatti har'a namni tokko ajjeefamee muummichi ministeeraa ibsa baasaa laata kan juutu sammuu xiyya keessa dhufeen. Ajjechaan nama kamiirrattiyyuu gaafa raawwatame qaamonni mootummaa ajjechaa akkasii seeraan alaa yoo balaaleffatan baay'ee namatti tolu. Amma bulchaan Noorwee guddaan Joonaas ajjechaan kun ajjechaa shororkeessummaati. Ajjechaa shororkeessummaa akkasii irratti tarkaanfii fudhannaa jedhee murteesseera. Nama tokkoofis ajjechaa dubartii Oromoo takkitti tanaaf ibsa baase muummichi ministeeraa biyyattii. Har'a Itoophiyaatti guyyaatti nama 100tu ajjeefama, 50tu ajjeefama kan jedhan dhagaa ollaame. Muummicha ministeeraa miti. Ministeerri biyyattii ibsa baasa. Santu na ajaa'iba. Har'a namni maaliif akkasitti itti dhaga'amu Itoophiyaa akka dhabe na ajaa'ibaa jira jechuudha. Ajjechaa kaleessa raawwatame tana baay'ee osoo hin gaddaa jiru taatee Itoophiyaatti taa jiru gaafa yaaddu. Dhuguma nama gaddisiisa. Ajjechaa shamarree Oromoo tanarratti biyyi isiin itti baqatte akkasitti dhimmamee har'a nuti warri Itoophiyaatti dhalate gaafa ajjeefamne
gaafa kara deemtuun hundi akkasumatti nu ajjeeftu qaama ibsa baasuu miti qaama huxubjuu agartu. Isa dhumaa miidiyaaleen biyyattii akka hin gabaafne godhan Itoophiyaatti ajjechaawwan akkasii. Intalti Oromoo har'a Itoophiyaa irraa baqattee biyya namaatti baqatte biyyi isiin itti baqatte gaafa isiin ajjeefamte gadditee fi biyya isii keessatti har'a obboleewwan isii meeqa ajjeefamaa jiranii Tamimaa namni ibsa baasu hin jiru. Fakkeenyaaf ammaa torbaanotuma muraasa dura namoota 120 oltu baharatti bishaan keessatti dhume. Mootummaan Itoophiyaa ministeera muummee dhiisii ministeerri biyyattii dhiisii miidiyaaleen biyyattii akka hin gabaafne dhoorkee ajjechaa nama dilasanii cal jedhamee jechuudha. Har'a lammiin Itoophiyaa baqattee gaafa Noorweey dheetee ajjeefamteeyyuu haala sanaan muummichi ministeeraa ibsa baasee ajjechaa akkasiitti irratti tarkaanfii fudhachuuf dhaadate. Mootummaan Itoophiyaa xiqqaatee biyyattii keessattuu yakka raawwatamuu fi waraana gaggeeffamu dhabamsiisaa deemuudhaaf yakkaawwan raawwataman tarkaanfii fudhachuun cinaatti badiiwwan gaggeeffaman tarkaanfii fudhachuun cinaatti mormuu danda'uu mormuu barachuu qabaa jechuudha mootummaan. Ifa ba'ee mormuu jechuun ni jiraame. Miidiyaatti ba'ee mootummaan waan hin barbaachifne hunda dura dhaabbachuu baruutu irra jiraata. Mootummaa Noorweey kanarraa waa baratu jedhee amanatu. Mootummaa Noorweey miti mootummaa Keeniyaa ollaa isaa irraa waa barata silaa mootummaa waa baratu ta'e Itoophiyaatti. Gaafa gara dubbii teenyaatti deebinu Tamimaan Noorweeyitti haala soofannee isaan ajjeefamteetti ajjechaa isii irratti qaamonni hundi mormaniiru. Ajjechaa isiitiin wal qabatee immoo badee ballee isaan qabameera. Ajjechaan isii immoo amantaa wajji irra caalatti wal qabata. Ajjechaa isiitiin wal qabatee ammarraa dhimmi kun seeraan akka hordofamu mootummaan Noorweey murteesseera. Sanarra dabre hawaasni Itoophiyaa keessumaa hawaasni Oromoo gadda ta'aa jira. Dhugaa dubbachuu fi viidiyoo nama wayii asirratti argee kaleessa hiriyyaa isii ture namni isaanii afaan Amaaraatiin dubbata. Hiriyyaa Tamimaa ture wajjin hojjechaa turanii. Tamimaan dubartii akkamii akka turte gara laafeetti jabduu akka turte namni kun ni ibsa. Uummata Itoophiyaatiif ajjechaan Tamimaa irratti raawwatame oduu gaddaati. Isaan qofa osoo hin taane uummata Noorweeyiif illee ajjechaa ulfaataadha jedhee ibsa namni kuni. Ajjechaa kanaan wal qabatee mootummaan illee akkamiif akka ajjeefamtee fi sababii ajjechaa kanaan ibsaa jira. Namni hiriyyaa isii ture. Tamimaan ammoo nama akkamii akka taate ibsaa ture. Ilaalaa ture jechuudha kaleessa irraa kaase. Dhugaa dubbachuuf lammiin intalti Oromoo jabduun akkasii gaafa deemtee biyya namaatti duriyyee karaarraatiin nyaatamtu nama gaddisiisa. Har'allee jibbi amantaa, sanyummaa akkasumas immoo gosummaa addunyaa irratti hin dhaabbanne jechuudha. Ajjechaa Tamimaatiin wal qabatee kan qabanne kanuma ture. Ammallee YouTube irratti deebi'uudhaaf akkasumas immoo YouTube kanallee akkuma guddiftaniif jennee marsaa lammaffaatiif deebine galatooma isii jannataan rabbi haa qananiisu. Akkasumas immoo maatii isii fira Oromoo mara dabrees uummata Noorweey gara laafeessa waa'ee isii irratti baay'ee dhiphachaa turan sanaaf jajjabinaa kennu jenna. Ammaaf kan qabanne kanuma yeroo gaarii.